السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم دعوة تدخل كعلي في جاري أكم في ياخسني بقى جراتن بقى جراني بقى جمني بقى ولا ما نقول مدني سنجا وندخل نياو بقى جمني بقى ولين جمني الحمد لله رب العالمين. جلني خرب بيقول سنجا جاكا هدو تكوني لين أنا وقتو تركجات روندنو فرمات أركتي جرتي أكو مسني لين بيتنجا بقى ولين جمني سنجا جمتون تنيا تزال على ربي نفاقدو ما نبجنان حاسني ويا كارخنا Ciisee namaan bulu guyyaa akka irraa kana ijjiteessan warri isin gubbasha jirtan warra gartee akkamitti ibsaan mucaa isaa kana gartee bakka nuti itti dho'isne isin akkamitti baasuu dandee jettanii warri gartee ijjiteessan halkanii guyyaa isin gubattu rabbiin ammallee dhabama isin haa godhu balaa biyyan jirre gartee rabbi isin haa buusu isin ammoo daawwatu keenya warri gartee halkanii guyyaa nu wajjin rakkachaa turtan akkuma gartan gaa ibsaa mubaarak fuudhee mana galchee jira alhamdulillah rabbil alamin. Wanni kana caalaa nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Tamam leengaddaas rakkoon abbaa beekta mudatti rakkoon filattee namatti hin dhuftu laallatteetis namatti hin dhuftu rakkoon rabbiin nama fida rakkoon gisee dhufti maal dhufti sin jaan alhamdulillah rabbil alamin tiyate waleen shakartu walee zeedannakum jaanisa quraana illee dun beekuti akkasumatti gartee miti rabbiin gartee khafurree khagartee yoo gartee qalbii qulqulluun itti waatti si jalaa uwwaatu deebisaa ta'e gartee rakkoo ilma namaatti himan yaa Allah yaa khaliqa gaati si naafi si gartee miti naafi si beekaa yaa khaliqa oolchee cheenarraan bulchin doosee tiitan yaa khaliqa ammoo gubbannaa baasee uggaatettiin wallahi rabbiin si baasa soomanaas deemu jira rabbi soomana kana illee nu eegu warri soomana kana illee taa'ee gartee miti waa haasidu numa jira warri soomana kana illee taa'ee gartee haadee numa jira rabbiin gartee warra akkanaa kanarraa illee isin godhe abboleeyyan kiyya kakkaali warri gartee hanga ammaan tanaan wajjin cinqamaa turtan hundi keessanuu baga jiraattan naaf galatooma ammallee bakka jirtanitti umurii rabbiis naa dheeressu wal malee wanni qabnu akka illee hin jirtu harkannuus walumaani nuti warra gartee harkataaf dhaba keessatti wajjin jiru malee warra gaafa harkanne gartee wajjin nyaannee gaafa dhabe adda ayyaa osanii miti alhamdulillah rabbil alamin anaaf ibsaa illee akkasuma rakkoo osoo hedduu wajjin dabarsina obboleessa kiyya ibsaa takkaa rakkoo isaatiif ciiseen beeku rakkoon isaa itti rakkootiyaa hedduu takka na dhukkubsite rakkoon isaa walaakin ammoo warroonni gartee halkanii guyyaa haala kamiin gartee miti qaxxii isaanii keenya haadhi isaanii gartee miti lafa jalatti isaan gufachiifne isaan kuffifna warri jiru qitan qaban kana gartee miti rabbii warra akkanaa kanallee isinirraa haa qabu rabbiin nurraa haa qabu walaakin ammoo har'a gammachuu hanganan jaamne nan dhaga'ama gammachuu hanganan jaamne nan dhaga'ama ijitee santanaan waan ijitee san harkataniif wanni gurraan dhageessan garagara dheengaddama gurra kiyyarraa dhageessanii arrammoo ijitee san hin gartan alhamdulillah rabbil alamin laal anama bakka irraa ososone wallahi laazim gammachuu keessachuu si galte arra guyyaan kun jimmata wallahi laazim kunoo bakkaan taa'e kanaan kaan jummaa kiyya dhaqeetiin jummaa kiyya salaatee mana galee laakana kiyya nyaandee bakkuma kana taa'u jira kan ibsaallee na dawwalee kunoo boo dhufne naan jee alhamdulillah rabbil alamin kaa gammachuu yaa rabbi gartee gammachuu gubbaan nu fidi gammachuu tana gammachuu zalaalam nu godhi tanaan jee jechuu tana qofaa miti gizee tana gammanne tabiraatis gartee miti rabbiin nu haa gammachiisu waan guguddoo gartee rabbiin nu kannee riskiidhaas nu kannee gartee miti nu haa gammachiisu yaa jira keenya nu hundinuu gartee rakkanne nu wajjin rakkachuu jirtan halkanii guyyaa isinis takkaa nuuf rakkachuu hin dinne rakkoon teessan rakkooteen wajjin qotichaa turre walaakin ammoo warroonni waan kana kattatan guutuun isaaniitu to'annaa jala ooluudhaaf wanni hundi xumuramtee jirti arra gaawulii kanaan boodatti hanga ammaan duraa tarkaanfii ilma namaa kana tokko irratti illee wanni hin fudhatiniif waan mucaan kun harka isaanii jiruuf tarkaanfii osoo hin fudhatin taa'u jira kanaan boodatti garuu abbaa fedhii utaanaan ganaaf nyaan isaatiin lafarra uffatanii arra gaa alhamdulillah rabbil alamin gaafa san lafa duwwaa mana duwwaarra dhufanii akkasii dhiichisaniitti mucaa daa'ima gartee manaa furanii hojjetanii arra baatii meeqa guutuu ala teessanii barnoota addaan kutee hanga ammaan tanaa haadha maraachanii hanga irraa sadarkaa kanarraa hangaan jechuudha. Garuu immoo warroonni gartee waan kana godhaa turtan hundi keessanuu dhibbaan dhibbatti yoo gartee miti dachaadhaan wanni kun isinirraa kafalamuu baatte nutuu gaafa san namaa miti chaajaa nu fayyaddaa gaafa san. Yoo waan kana gartee bareechinee isinirraa kafaluu baanne andachaa sin dhalanne
dhuguma sanitti gartee miti gaafa san magaalaa tana yookaan isinumaa qaba yookaan qaba. Hanga gartee isin mucaa kana magaalaa tana keessaa dhabamsiistanii haadha maraachitanii gartee miti abbaa maraachitanii haadhaa fi ilmoo addaan baaftanii midhaan hundee isiidhaa baatii dila kana hundi irraa ala tursiistan osoo lubbuun jiruu mucaan kun aboo uummata isin jechuun deebisaan afaaniin gartee hoggaan isin hojjinaa sa'u nan qubsitu arra silaa isin gartee hoggaan akka isin hojjaa sa'u kana hoggaan haaree girgiraa ibidda girgiraa irra guuttadhee kasala kana gartee miti kasala girgiraa gubboo guuttadheetiin hoggaan haaree qarabaadhaan fuudhee akkanatti isin keessi gabbuusaa akka isinis gubattan kanatti wallaahi akkana qarabaadhaan faraqatti hoggaa cileen takka isin irra dhaamte ammallee cilee lamaffaa fuudhee akkanatti qarabaadhaan silaa warraan akka qarabaan irra guuruu isin arraan tana isin guutuunu aadamii haatis aadamii eenyu warroonni waan kana keessa argamtan walaa urjida walaa masarata khirabbis haa balleessu guutuun keessan takkaa as baatanii eega nuti magaalaa tana seenne takkaa as baatanii furruq hin jenne eega nuti magaalaa tana dhufne takkaa gabbaatanii mucaarraa viidiyoo raabdanii beekan takkaa bakka seentu dhabdanii fi bakka seentan dhabdanii halkanii guyyaa gartee miti akkana magaalaa taniif taan keessatti mujjatan dhoqqee ol geessi dhoqqee illee mana maragatan faayidaa qabdi falti akkaan isin hin jennellee falti illee dikee ooyiruu gurratan isin boonummaan isin hin jaanu jirtu najii saudaan faanaa qaba kasa gala jeesu qajaansan uummata akka keessanii jechuudha warra gartee sammuun isaanii uummata akka jaan warra gartee aangooliin isaanii duwwaadhaa warra aangooliin isaanii gartee miti waan arraa malee tabaruu yaadne mee daa'imni kun maal beekeetii jechuudha baatii dila kana guutuu afaan maalii wajjin haasawanii maal sirraa barbaannaa jaanitiin mucaa kana dila naas jabaa turan yoo barbaadan kaanis sirii gootanii mana dheeytanii kunoo magdaa kana keessa sirii gootanii fi keessan ajaa'iba bartuunis jira keenya haala kanaan gabbaatee ilma namaa kanaa wajjin akkamitti amantee jiraatte meen ajaa'iba waan ajaa'iba keessaa kana amma fannis deengeddaa akkuma agartan san maraachanii jaartii hojii maal jaanii rabbiin kun jiteen tanaan akkanatti irra nu geesse yeroo jalqabaati naafonni kun qarxaasa maranii achi keessatti balaa qalaa godhanii si galtee rabbiin natti sharraxinaa jee warra gartee kana sirii nama godhu kana walaatu shirkuu biisheen jee rabbiin boleessoo maal taatan nuti quraan illee yoo qara'u illee baana hanga duubaa kana qaraan jira hanga kana ifirraa beekna obboleeyyan kiyya feetan islaama ta'a feetan kiristaana ta'a feetan waaqeffataa ta'a waa walii godhuun bakka iyyuu jirti amantiin hundinuu waa walii godhuun nama qabdi walaakin ammoo ilmi namaa kanarraa bilisitoo qaba ani fi xiyyaa fuudheen gaddamaa amartii namni akkaataa namni fi fulaala amartii qaadimameetiin jiran kadurattiitii miti nama dachaas qaadimaa argaddeetiin jiran amma kanaa isinitti hangana dubbadde malee wallaahi wabillaahi islaan hangana dubbachuu waadde qaata waan aggootan niin beekaa alhamdulillah rabbil aalamiin anamma isi wajjin haasawun qabu akka nama tokkootti nama jireenya kiyya kana gad dhaabbatee jireenya kiyya kana gad dhaabbaddeetiin gartee miti lama ta'uudhaaf hawwii qabu malee isin wajjin deemee boleessoo balaa qalaa isin wajjin hin laaqadhan tamam ani fiifuu ammaan tana laal obboleessoo ani amma eega gartee dubbiin turan gitu narraa mucaan kunis mul'ate amma kanaa boodatti jireenya mataa kiyyaatiin eegala obboleeyyan kiyya jireenya dhuunfaa kiyyaatiin eegalu deema nama jireenya mataa kiyyaa eeggeeffatu jiran yaa'ee ilma namaa kana dhiisee jechuudha jireenya mataa kiyyaatiin eegaladhaan si galtee kun jaartii qabaa jaartii hojii rakkataa kun ilmoo qabaa ilmoo wajjin akkasitti honna jaa anamma qophaatii yoo namni dheela kana buuse waan takka waan narraa kun qabu saniifuu an arraan tana gartee miti gammachuun tiyyatuni tawaa hedduu natti wal fakkaate jechuudha amma arra dhaqeetiin kunoo arraan tanaan qaadimaa argadde arra namaa amartiin akkaateewu alhamdulillah rabbil alamin gammachuu keessaa beekadhu gammachuu keessaa kumaan dhaqeetti mana tokko kumaan dhaqeetti khalaas bu'aana fuudhaan biraamee eenyuun natti yeruma giseen jehuun hayi boonaa sittiin yeruma hayyee akkas taanaan gaara qaadibadhu haawee na qaadimadhu mucii ammaantan amartiin akka isaan amartiin illee bakka irraa fuuteen akka isaan beeku aqalli ishee amartiin akka amtee jirte jechuudha kun kana daawwattoota keenya ummanni magaalaa tana keessa jirtan hundi keessanuyyuu hanga dandeessanitti of eeggannoo godhaa of eeggannoo godhaa maaliif jennaan rakkoo as deemtuuf namni dafee fala itti barbaada osoo rakkoon hin dhufne rakkoon osoo hin dhufne gartee fala namni itti barbaada yoo akkas ta'uu baatte amatu waati rakkoo himatte namni tabaruutiif jiraachuu qaba tabaruutiif yoom jiraanne
sigaltiin yoo tanmarraa jalabichaa deemne rakkoo dhufa jira keenya saniif wanti gartee magaalaa tana keessa deemu jiru guututti hedduu miidhaa guddaa ilma namaarra fidu jirti sigaltee ilma namaatii fi rabbillee addaan fageessaa jirti kanaafuu waan kana gartee miti akkam goonee furmaata itti barbaadu qabna waan jaamu gartee miti kuni yoo gartee Khaliqummaan tokkochaan furmaata itti fidi malee furmaanni hin jiru haa ta'u gartee miti insha Allah bi'iznillah ta'ala wanni kun hundi qulqullooti hunda keessanuu waan kan itti yaada hundi keessanuu wanni kun waan ilma namaa kan hundarra takka takkatti irra ga'u jiru jechuudha takka takkatti irra ga'u jirti ilma namaa kanarra rakkoon abbaa federa dhufti maatiin baaris akka taatan argitan maatiin gartee miti furmaateetis akka taatan argitan obboleeyyiin kiyya hatta balloolleen akka ta'e gartan magaalaan tun guutuu waan isin ta'aa jirtu walaa jawaadeedha walaan guutuunsi akka ta'aa jirtu ibsaallee akkasumatti waan ta'aa jiru kunoo deemtee fannisii fi hatta Abdallaa fi kana hunda dachaas bichaatu irraa najaabi alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbi shukrii galanni si haa ga'u yaa goyta ammallee balaa tanaan nan tuqu yaa goytaa kiyya taniin si kadhadhu yaa rabbi balaa tanaan irraa achi qabu yaa Khaliq an miskiina keeti waan takka illee hin qabu naman qabu gartee firan qabu gartee miti nama tokko illee magaalaa tana keessaan qabuuti yaa Allah yaa rabbi gartee musiibaa akkanaa tanaan nan tuqin tana du'aa irratti godha saniif hunda keessanuyyuu baga gammadanii isin jaa baga gammadanii hunda keessanuu daawwattoota qaalifee gaarii anillee hedduu takkaan isin jaalladha kan jaalatan illee hin beeka akkasumatti gartee miti yoo natti aara qabaatan illee aafoo naa illaahi yoo gartee akka tasaan ilma namaati jechaan illee taatu gochaan isin tuqee isin miidhee jiraadhe dhiifama naa godhaadha aafoo naa illaahi ani gara kijaan hunda keessanuyyuu dhiifama isin godheetiin jira isin illee akka dhiifama naa godhan abdiin qaba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh